Ashama harka fuudhe akkam jirtu nagaa ani nagaadha galata rabbii isinillee baga nagaa taatan warroonni yeroo jalqabaaf gara obseetii dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe like gochuun maatii keenya ta'an affeerra keenya warroonni duraan turtan immoo baga nagaan dhuftan baga irra deebinee wal argine isiniin jedhaan oora akkam jirtu nagaadha miti nagaan bakka jirtanitti hunda keessaniif yaa ta'u egaa kabara haaraa bara moofaa bara 2013 geggeessinee bara 2014 fudhachuudhaaf guyyaa muraasatu nu hafa baga ittiin geessanii isiniin jechuuma fanii barri kun kan gammachuu kan jaalalaa kan waan hunda waayaan itti argannu hunda keenyaaf yaa ta'uun hawwii kooti bara 2013 akkam ture simbiraan biratti bareedduu ture gaarii ture waan babbadaa waan namatti tolle biyya keenya irraa is dhageenyu hundumtuu akka fedhii rabbii waan ta'eef darbee jira barri kun immoo barri fudhachuudhaaf itti deemaa jirru kun immoo barri sun hundumtuu jijjiirramee bara gaarii akka nuuf ta'u kadhannaa keenya egaa kabarri haaraan yoo dhufee waan baay'ee nama gammachiisu karoora haaraa yaada haaraa wantoota si'aayina qaban waan baay'eetu dhufa bara haaraa wajjiniini baay'ee nama baay'ee kabaga ana akka kootti bara haaraa baay'een jaalladha baay'ee keessattuu yeroo daa'ima ture sirba deemu aseesaa sirbuu jira bara haaratti waan haaraa uffata haaraa waan hundumtuu haaraadha isarra darbee sirbi hundumtuu yoo gaafa dhume booda immoo manni barumsaa banamaa hiriyoota ganna keessa waliin argine baay'ee wal yaadan arguu annaa barri haaraa anaaf ani beeku baay'een jaalladha bara haaraa waan mandaa yeroo daa'imummaa koo jaalladhuuf na fakkaata ammallee bara haaraa baay'ee natti tola ayyaanota jiran kan hin jaalladhu keessa bara haaraa baay'ee humnaa ol jechuudha baay'een jaalladha amma yaani guddadhisii aseessanis hin jiru mana barumsaa illee hin jiru hiriyoonni mana barumsaatti wal argaman hin jiru garuu kan mandur yaadu saniif ta'e beeku baay'een jaalladha bara haaraa baay'ee natti tola ijoolleen shamarranii baay'een keessan jaallattuun inamana baay'ee namatti tola baay'ee nama hin beeku hawwiidhaan kan eegnudha barri haaraa akka kootti naadawwan shamarran baay'ees akkuma isaanii ni yaada amma immoo aseesaa sirbuu mana barumsaa nama bira dabarree amma karoora keenya haaraadha waan ta'e barri haaraa yoo dhufe waan karoorsinu baay'ee qabna anna kana galmaan hin ga'a kanan godha kanan jiru kan jennu baay'ee qabna saniifis immoo waaqayyoon nu gargaaru rabbiin nu faana haa ta'u warroonni immoo biyyoota garaa garaa jirtanii ayyaanni haaraan barri haaraan dhufee isinitti dhaga'amu maatii koo bira hin jiru na jettanii yaaddanii isinitti dhaga'amanii maatii keessan irraa fagaattanii kan jirtanii karoora keessan yaada keessan jireenya keessan jireenya maatii jireenya dhuunfaa keessanii galmaan ga'uuf karoora waan ta'e godhuudhaaf malee kan biyyaa baanii dirqamaan kottu biyya kana ta'uun kee ayyaana kana asitti dabarsuun kee bara kana jiraachuun kee dirqama jedhee kan nama dirqisiisa hin jiru garuu jireenya keenya irratti waan tokko jijjiirraa waan tokko goona jedhamee waan biyyaa ba'ameef jiraachaa jira malee kan dirqamaan nuti jechuus hin jiru garuu kanumaaf iyyuu immoo ayyaanni yoo dhufe ani akka kootti baay'ee natti dhagaa baay'een gaddaa nan aara nan muufadha minaan garuu kun ta'uun qabu kan jiraachaa jirru biyya namaa karoora waan ta'eef karoora keenyatti yaanne karoora keenyatti obsuu qabnaa jedha kun dhaamsa kootti dhaamsa obbolummaati sinitti dhaga'amanii miira keechan galilaa ayyaanni yoo dhufe maamiti yaani karoora waan ta'eef karoora keessan galmaan ga'uuf immoo aarsaa kaffaluun obsuun dirqama kanaafuu obsaa jechuudha fanani egaa ka warroonni biyya arabaa garaa garaa keessatti jireenya maatii isaanii jijjiiruuf biyyaa ba'anii garuu akka isaan yaadan ta'uu didee jireenya itti toluu didee yaani mana hidhaa garaa garaa rakkina garaa garaa keessa jiran immoo waaqayyoon isaan yaadatu baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama gaddisiisa ilmi namaa akka kanatti rakkachuun karoora
yaani jireenya fi jijjiiruuf baanii rakkina caaluu dabalachuu jechuun immoo baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon isaaniif illee furmaata yaalaatu jenna. Baay'ee dhugaa namatti dhaga'ama. Suuraa garaagaraa viidiyoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irra argamu. Osoon ani bakka san ta'e, otoon ani mana hidhaa kana keessa jiraadhe maatiin koo maal ta'u, ani maalan ta'a, akkamiin biyya koo baay'ee akka akkasitti yaadanii dhugumatti baay'ee namatti dhaga'ama. Waaqayyoo isaaniif illee furmaata laatu jenna. Akkasumallee dubartoonni, daa'imman ho'asaa, qorrasaa, beellasaa, dheebuusaa dadhaban immoo lubbuun isaanii darbaa jiran illee baay'eetu jira. Isaaniif illee Waaqayyo jannataan isaan qananiisu jenna. Baay'ee nama gaddisiisa. Homaa gochuu hin dandeenyu. Humna keenya olii kun nama otoo hin taane rabbitu furmaata kana rabbiin nuuf haa fidu. Rabbiin warra ammallee rakkatee jiru mana hidhaa kana keessatti waa baay'ee argaa jiru. Waaqayyo furmaata yaa godhuu fi namallee garaa yaa naasisuuf jenna. Sabana kana namni keenya gara walitti jabaatee jira. Waaqayyo nama kanallee garaa yaa laaffisuu fi ba'anii nagaan biyya isaanii, maatii isaanii qilleensa gaarii akka argatan Waaqayyo isaan haa gargaaru jenna. Barri kun isaaniif illee araara yaa fidu jenna. Baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee ani beeku garuu akka kootti baay'ee nama yoo akka otoon an achi ta'e otoo maatii kootti maaltu dhaga'ama. Ani akkamiin waggaa akkasitti yaaddan dhuguma baay'ee miira hin taane namatti dhaga'ama. Baay'ee nama gaddisiisa. Gadi Waaqayyo isaan haa yaadatu. Barri kun illee bara gaariitti jijjiirame isaanillee kana keessaa ba'anii maatii isaanii wajjin qilleensa gaarii akka gaariitti akka jiraatan hawwii keenya rabbillee isaan faana yaa ta'u, isaan haa gargaaru jenna. Egaa kan yaada koo xumurachaa jira. Warroonni haga ammatti viidiyoo koo dhaggeeffachaa turtanii guddaa galatoomaa, ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Baga ittiin geessanii ayyaana gaarii, ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa wanti yaaddan hundumtuu baratte isiniif milkaa'u isiniif yaa ta'u, hunduma keenyaaf yaa ta'u, biyya keenya nagaa godhu isiniin jedha. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa. Aga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii, bara gaarii isiniif haa ta'u.